Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoonni hoommartu baga jiraattan toleegaa har'aas deebinee dhufnee jirra. Barnoota herregaa kutaa 8ffaan isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Innis Gilgaala keessa deebii boqonnaa 2 kan jiru irratti isiniif qophaa'ee dhufe. Mee deebii Gilgaalaa keessa deebii Gilgaala boqonnaa 2 kanaas haa ilaallu. Akkana gaaffiin tokkoffaan lakkoofsa armaan gadii keessaa lakkoofsa iskeerii sirrii ta'an kamii ja'a? Lakkoofsa iskeerii sirrii ta'an. Iskeerii sirrii ta'an gaafa jedhu lakkoofsa yeroo iskeer ruut goonu lakkoofsa hundaa nuuf kennu jechuudha. Gaafa iskeer ruut gaafa goonu lakkoofsa hundaa kan nuuf kennu ta'uu qaba jechuudha. Lakkoofsonni kunis kan as keessatti tarreeffamee jiran kana keessaa yoonii fi addaan baafnu takka iskeerii sirriiti, takka zeeroonis iskeerii sirriiti, zeeroo iskeerii sirriiti, takka illeen iskeerii sirriiti, 120 takkaas iskeerii sirriiti, 169 iskeerii sirriiti. 88 garuu iskeerii sirrii miti. 88 iskeerii sirrii miti. 144 ammoo iskeerii sirriiti. 300 iskeerii sirrii miti. 300 iskeerii sirrii miti. Akkasuma 1600 iskeerii sirriidha. 1600 iskeerii sirriidha. 80 takka jala sagaliitilleen iskeerii sirriidha. Kana yeroo jennu zeeroon iskeer ruut yoo goone zeeroon maal nuu kennaa? Zeeruma nuu kennaa. Zeeroon lakkoofsa hundaati. Takkallee iskeer ruut yoo goone takkuma nuu kennaa. 20 takka iskeer ruut yoo goone 10 takka nuuf kennaa. Akkasuma 169 iskeer ruut yoo goone 13 nuuf kennaa. 13 nuuf kennaa. Akkasumallee inni itti aanu 144 jechuudha. 144 iskeer ruut yoo goone 12 arganna. 12 iskeerii jechuutu 144 nuuf kenna waan ta'eef. Akkasumallee 1600 iskeer ruut yoo goone 40 arganna. Maaliif 40 baay'isuu 40tu 1600 nuuf kenna waan ta'eef. Akkasuma 80 takka jala sagalii iskeer ruut yoo goone asitti 9 fi 3 nuuf kenna. 9 iskeerii yoo goone 81 nuuf kenna. 9 3 iskeerii yoo goones 9 nuuf kenna waan ta'eef akka kanatti bahaa jechuudha. Inni itti aanu gara gaaffii lammaffaatti yoo dabarre gabatee lakkoofsa iskeerii irraa iskeer ruutii lakkoofsota armaan gadii barbaadi jaa. Kunis mala gabatee irraa akkamitti akka barbaannu kanaan dura barnoota yeroo dabaree keessatti isin garsiiseen jira. Gabatee iskeerii irraa yeroo barbaannu lakkoofsi kan asiin gad deemnee hanga 3.7 bira geenyu deemna. Labbaa immoo hanga 5 bira geenyu deemna. Lakkoofsi jidduu kanatti argamu san lakkoofsa iskeer ruutii ta'ee argamu jechuudha. Kun iskeerii yeroo kanatti akka kanatti yeroo barbaannu iskeeriidha kan nuti argachuu dandeenyu. Garuu mala gabatee irraattiin iskeer ruutii barbaannu keessaa lakkoofsa nuuf kenname kana lakkoofsi nuuf kenname meeqaa? 3.75 kajuu kana walakkaa tana gabatee irratti walakkaa dheenee barbaanna. San booddee karaa harka bitaatti deemna. Eega karaa harka bitaatti deemnee booddee ammallee lakkoofsi nuti argannu gara harka bitaatti deemnee fakkeenyaaf takka tuqaa 9 haa jennu. San booddee gara gubbaatti yoo adeemne immoo 4 argachuu dandeenya.
Kana booddee lakkoofsi square root gaafa 3.7 5 square root goone takka tuqaa 9 4 argachuu dandeenya jechuudha. Akka kanatti gabateerraa barbaaduu ni dandeenya. Kanaaf gabateerraa kallattumaan kitaaba keessanirraa kitaaba dareetirraa argachuu ni dandeessanii. Inni itti aanu square root kanneen armaan gadii barbaadi jaa. Square rootii kanneen armaan gadii gaafa barbaadnu kunis baay'ee salphaadha. Fakkeenyaaf 64 square rootii jalaa gaafa bahu saddeettaa akkasuma 80 takka illeen square rootii jalaa gaafa bahu square root gaafa goonu jechuun 80 takka 9 nuu kenna. Kanaaf 8 irra 9 taha jechuudha. Inni itti aanu baarratti jechuudha. Baarratti maal gaafata? 120 takka jala 80 fi takkaati. Isaan kanas square root gaafa goonu kun 10 takkaan baha. Kun ammoo 9 baha 10 takka jala 9 ta'a jechuudha baarratti. Akkasuma caa biratti yoo deemne caan 900 fi jala 529ti. 529ti. Inni kunis gaafa 529 jechuun 23tu mataa isaatiin baay'ata. Square rootiin 529 23 ta'a. Kan 900 ammoo 30 ta'a. 30 jala 23 argannaa jechuudha. 30 jala 23 argannaa. Akkasumallee inni itti aanu daarratti yoo dhufne daan maal jaa? Square rootii duwwaa tuqaa 9 square root gaafa goonu kunis maal argannaa? Duwwaa tuqaa 3 arganna. Duwwaa tuqaa 3 kana square yoo goone kan argannaa waan ta'eef kunis duwwaa tuqaa 3 ta'a jechuudha. Gara gaaffii afuraffaatti yoo dabarru gaaffii afuraffaan kanneen armaan gadii salphisi jaa. Kana salphisnee gaafa keenyu inni kennamee jiru raadikaala yookiin square rootii 80 fi takka jala square rootii 9 jaa. 80 takka gaafa square root hogguu goonu 9 ta'a. 9 illee inni jalaa kun jechuun square root gaafa goonu 3 argannaa. 9 jala 3 jechuun 3 salphatee gaafa taa'u deebiin keenya maal ta'a? 3 ta'a jechuudha. Irratti afuraffaa. Akkasuma afuraffaa baa bira yoo dhufne square rootii 36 jala 144ti. Asumatti 36 kana 36 yoo hirre maal argannaa? Takka arganna jala. Akkasuma 144 yoo hirre 4 argannaa jechuudha. Tole gaamma isaan kana gaafa square root goonu takka square root jechuun takkuma taha. 4 square root jechuun ammoo 2 ta'a. Kanaaf deebiin keenya takka jala 2 ta'a jechuu gaafa salphatee taa'u baarratti jechuu afuraffaa baa. Afuraffaa caarratti yoo dhufne afuraffaa caan duwwaa tuqaa takka 6 jala duwwaa tuqaa 4ti. Inni kunis gaafa salphatu karaa salphaadhaan yoo barreessinu 16 jala 100 hiruu 4 jala 100 jechuudha. Qaxxaamura yeroo baay'ifnutti kana jechuun 1600 jala 400 jechuudha. 0 ni balleessiti. Kan nu hafu 16 jala 4ti jechuudha. Raadikaala jalatti gaama maal deebifnaa? 16 jala 4tu raadikaala jalatti deebi'aa jechuudha. Kana jechuun 16 4f gaafa hirru asumatti raadikaala jalatti wanti nuuf hafu 4tu nuuf hafa. 4 square root gaafa goonu 2 ta'a jechuudha. Tole egaa inni itti aanu gara gaaffii
Gaaffii shanaffaa bira yoo deemnu ida'amni lakkoofsa lakkaawwii maangoo duraa torban meeqa ta'a ja'a. Ida'amni lakkoofsa maangoo torban duraa gaafa jiru lakkoofsi maangoo kunis meeqarraa eegala? Takka, sadii, shan, torba, sagal, kudha takka jechuudha. Mee isaan kana walitti idaanu takka ida'u sadii jechuun afur ida'u shanii jechuun sagal ida'u torba jechuun kudha jaha ida'u sagalii jechuun 25 ida'u kudha takka jechuun 36 ta'a. 36 ta'a jechuudha. Tole egaa amma 36 jechuun ida'ama maaliiti? Tokko hanga jahaatti warreen jiran. Mee ammas kan hafe 13 haa itti idaanu. Ida'ama iskeerota hanga torbaatti jiranii kana gaafa walitti idaanu 49 argannaa jechuudha. 49 arganna. Hanga jahaatti kan jiran lakkoofsa maangoo hanga jaha jiran kana yoo walitti idaane 36 argannaa. Hanga torbaa akka jiran yoo walitti idaane immoo 49 argannaa jechuudha. Akka ida'uu 3 ida'uu 5 ida'uu torbaa ida'uu 9 ida'uu 11 ida'uu 13 jarreen kun yoo walii idaanu baay'inni isaaniitti meeqa? Takka 2 3 4 5 6 7 baay'inni isaaniis torba. Yeroo walii idaanu meeqa argannaa? Iskeerii sirrii tokko arganna 49 jechuudha. Karaa biraa baay'ina isaa kana meeqa? Baay'inni isaanii torba iskeerii jechuunis meeqa? 49 ta'a jechuudha. Egaa gaaffiin shanaffaan akka kana ta'a jechuudha. Gara gaaffii jahaffaatti yoo dabarru ida'amni lakkoofsa lakkaawwii maangoo duraa 40 meeqa ta'a ja'a. Kanaas akkuma kanaatti wal idaa deemnee takka ida'uu lakkoofsa maangootti aanu 3 ida'uu inni itti aanu 5 itti aanu 7 inni itti aanu 9 inni itti aanu 10 takka akkana jechaa deemnee hanga baay'inni isaanii 40 ta'uutti deemnaa jechuudha. Hanga baay'inni isaanii 40 ta'uutti eega deemnee booddee walitti yeroo idaanu ida'amni isaan kana hundaa meeqa ta'a? Ida'amni isaan kana hundaa 1600 ta'a jechuudha. Kanaaf 1600 kana karaa salphaadhaan baay'inni isaanii 40 eega ta'e 40 duraa 40 hanga 40 lakkaa'uu qabna jechuudha. Kana booddee 40 iskeerii jechuun meeqaa? 1600 ta'a jechuudha. Ida'amni isaan takkaa kaasee hanga 40 jiran baay'inni isaanii jechuudha. Baay'inni isaanii takka jennee hanga firii 40 lakkaawwannutti jechuudha. Lakkoofsa 40 ol jiru dabalachuu danda'a. Gaafa walii idaanu ida'amni isaanii 1600 nuu kennaa jechuudha. Inni itti aanu gara gaaffii torbaffaatti yoo ceenu kiyyuubii lakkoofsa armaan gadii barbaadi ja'a. Kanaas kiyyuub gaafa goonu irratti 8 kiyyuubiidha jechuun 8 baay'isuu 8 meeqa ta'a? 512 ta'a jechuudha. Akkasumas baarratti kiyyuubii takka tuqaa lamaati. Takka tuqaa lama kiyyuubii godhe jechuun takka tuqaa lama baay'isuu takka tuqaa lama baay'isuu takka tuqaa lamaati. Kunis meeqa nuuf kenna? Takka tuqaa gabatee irraas barbaaduu dandeenya jechuudha kana. Takka tuqaa 7 nuuf kenna jechuudha. Isa kana kaalkuleeteraas fayyadamuu dandeenya. Gabatee irraas barbaaduu dandeenya. Kiyyuubii godhuudhaaf yookiin si'a 3 mataa isaatiin baay'isuudhaaf. Inni itti aanu 11 jala 7 kan jiru kiyyuubii godhi ja'a. Kiyyuubii gaafa goonu kanas matuma isaatiin baay'ifna. 11 mataa isaatiin gaafa si'a 3 baay'ifnu 1331 ta'a. Akkasumallee 7 gaafa mataa isaatiin si'a 3 baay'ifnu 343 ta'a jechuudha. Kanaaf kiyyuubiin isaanii kana ta'a. Inni itti aanu
kiyubii duwwaa tuqaa lama sadii kanaas kiyubii gaafa goonu gabatee irraas barbaaduu dandeenya. Lakkoofsuma kana si'a sadii gaafa mataa isaatiin baay'ifnu duwwaa tuqaa lama sadii baay'isuu duwwaa tuqaa lama sadii baay'isuu duwwaa tuqaa lama sadii gaafa si'a sadii mataa isaatiin baay'ifnu lakkoofsi nuti argannu duwwaa tuqaa duwwaa takka lama takka jaha torba argannaa jechuudha. Gaafa mataa isaatiin si'a sadii baay'ifnu. Kanaas kaalkuleetaraas fayyadamuu dandeenya. Gabatee irraa illee argachuu ni dandeenya jechuudha. Gabatee irraa illee barbaaduu ni dandeenya. Tole inni gaaffii torbaffaarraa inni dhumaa jechuudha. Maal ja'a? Negatiiva sadii kiyubii negatiiva sadiiti. Kana jechuunis negatiiva sadii baay'isuu negatiiva sadii baay'isuu negatiiva sadii maal ta'a? Negatiiva 27 ta'a jechuudha kiyubii gaafa goonu negatiivni sadii. Inni itti aanu gara gaaffiitti aanutti yoo ceenu gaaffii 8ffaa kanneen armaan gadii sirrii yoo ta'an dhugaa sirrii miti yoo ta'an immoo soba jechuudhaan deebisi ja'a. Kiyubiin lakkoofsa maangoodha ja'a. Kunis dhugaadha. Fakkeenyaaf yoo fudhanne lakkoofsa maangoo sadii haa fudhannu. Sadii kiyubii yoo goone sadiin kun lakkoofsa maangooti. Sadii baay'isuu sadii jechuun meeqa nuu kennaa? 27. 27 maali? Maangoodha jechuudha. 27 lakkoofsa maangoo ta'a. Ammallee kabiraa yoo fudhanne torba kiyubii haa goonu. Torba kiyubii yoo goone torba kiyubii jechuun torba si'a sadii mataa isaatiin baay'isuudha. Torba baay'isuu torbaatiinis maal nu kenna? 343 nu kenna. Lakkoofsi nuti kiyuub goone kunis torbaan jalqabaa maali? Maangoodha. Lakkoofsi nuti asitti arganne kunis 343 kunis maangoodha. Kanaaf kiyuubiin lakkoofsuma maangoo nuuf kennaa. Kanaaf dhugaadha jechuudha. Kanaaf dhugaa ta'a jechuudha gaaffiin. Gaaffii 8ffaan dhugaa ta'a jechuudha. Gara gaaffiitti aanutti yoo ammallee gaafuma 8ffaa jalaa yoo dubbifnu kiyuubii sirrii digitoota xumuraa 0 ta'uu hin danda'u ja'a. Kunis soba ta'a jechuudha. Soba ta'a. Kiyuubiin sirrii digitiin dhumaa 3 0 ta'uu hin danda'u gaafa jedhu fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaalle 30 kiyubii haa goonu. 30 kiyubii gaafa jennu 30 baay'isuu 30ti. Egaa 30 gaafa si'a sadii waliif baay'ifnu matuma isaatiin gaafa waliif baay'ifnu meeqa argannaa? 30 baay'isuu 30 meeqa tahaa? 900 tahaa. 900 baay'isuu 30 jechuun 2,700 tahaa. 27 ta'a jechuudha gaafa waliif baay'ifnu. 27 kun gaa maali? 03tu duubarraan jira jechuudha. 03 duuba isaatiin jira jechuun inni kunis yoo ilaalle kiyuubii sirriidha. Kanaaf gaaffii 8ffaa baarra kan jiru kana soba taasisaa jechuudha. Soba taasisa. Maaliif kiyuubiin sirrii digitiin xumuraa 03 ta'uu hin danda'u waan jiruuf inni ni danda'a jechuudha. Kanuma amma cheekii goone kana waan ta'eef ni danda'a. Inni itti aanu kiyuubii sirriin digitii mana tokkee 8 ta'ee hin jiru ja'a. Mana tokkeessaa 8 ta'ee hin jiru ja'a. Kana jechuun 8tuma mataa isaa yoo fudhanne kiyuubii sirriiti. Digitii mana tokkeetiis. Kanaaf kiyyuu biruutti yoo goone amma 8 kiyyuu biruutti yoo goone meeqa argannaa? 2 arganna. Kanaaf soba ta'a jechuudha inninis 8ffaa irratti
dhugaadha. Baarratti soba ta'a. Caarrattillee soba ta'a jechuudha. Caarrattillee soba ta'a. Inni itti aanu gara gaaffii kurnaffaa bira yoo deemnu gaaffii saglaffaa jechuudha. Gaaffii saglaffaanis maal ja'a? Kiyyuba ruutii lakkoofsota armaan gadii barbaadi ja'a. Kanaas kiyyuba ruutii gaafa goonu saayintifik kaalkuleetara saayintifikiitti fayyadamuu dandeenya. Kaalkuleetara saayintifikii fayyadamneetis baasuu ni dandeenya jechuudha. Kanneen ammoo ijumaan laallee kan baasuu dandeenyus ni jira. Fakkeenyaaf akka 27 jala 27 jala dhibbaa fi 25 kan jiru kun maal ta'a? 3 jala 5 ta'a jechuudha. Kiyyuba ruutii gaafa goonu jechuudha. Akkasumas kuma saddeet kan jiru kunis kiyyuba ruutii gaafa goonu 8 kun kiyyuba ruutiin isaa gaafa kiyyuba ruutii goonu maal ta'a? 20 ta'a jechuudha. Innis 20 si'a sadii mataa isaatii yoo baay'ifne 8 arganna waan ta'eef 20 mataa isaatiin si'a sadii yoo baay'ifne 8 arganna waan ta'eef 20 ta'a. Haala akkasiitiin kanneen sasalphaa ta'an baasuu ni dandeenya. Kiyyuba ruutii isaanii baasuu ni dandeenya. Kiyyuba ruutii goonee irra caalatti kaalkuleetara saayintifikii yoo fayyadamne irra salphaa ta'a jechuudha. Kanaas salphaa waan ta'eef isinumaaf hin dhiisaa gara gaaffii kurnaffaatti haa dabarru. Gaaffii kurnaffaan maal ja'a? Tole gaaffii kurnaffaa irratti qabeen kiyyubii tokkoo miliyoona 9 fi mana tokkee mana 10 mana dhibbaa mana 1000 mana 10,000 mana 100,000 mana miliyoonaati. Miliyoona 9 fi 200,000 fi 60,000 takka jechuudha. Miliyoona 9 fi 200,000 fi 60,000 takka qabeen kiyyubii tokkoo yoo ta'e dheerinni roga kiyyubii kanaa meeqa ja'a? Kanaas kallattumaan S'n kiyyubii jenna. S kiyyubii gaafa goonu maal arganna? Miliyoona 9 fi 200,000 fi 60,000 takka arganna jechuudha. S kiyyubii gaafa goonu. S'n kun waan irraa dhufe hin beeknu waan ta'eef S's kiyyuba ruut goona. S kiyyuba ruut goona. Lakkoofsa asiin nuu kenname kanaas miliyoona 9 fi isaan lachuutu jechuudha. S kiyyuba ruut goona. Akkasumallee miliyoona 9 fi 200,000 fi 60,000 fi takka seentimeetiri kiyyubii kayyoo kanaas kiyyubii goonaa jechuudha. Kanaas kiyyubii gaafa goonu meeqa argannaa? 210 argannaa jechuudha. 210 saantimeetira arganna. 210 kun yooniif kiyyubii goone meeqa argannaa? Miliyoona 9 fi 200,000 fi 60,000 takka kana argannaa jechuudha. Kanaaf S'n keenya yookiin rooyinii nuti gaafatamne maal ta'a? Rooyinii kiyyubii kanaa 210 saantimeetira dheerataa jechuudha. Tole gara gaaffii 11ffaa kiyyuba ruutii 140 baay'isuu 2,450 barbaadi ja'a. Tole isaan kanaas gaafa lakkoofsa qoobxiitiin didiriirsinu lakkoofsa nuti argachuu dandeenyu 2 baay'isuu 2 akkasumallee 5 baay'isuu 5 7 baay'isuu 7 arganna. Kanaas gaafa gabaabsinee barreessinu 2 kiyyubii baay'isuu 5 kiyyubii baay'isuu 7 kiyyubii arganna. Isaan kanaas karaa tokkotti gaafa deebifnu ammallee 2 baay'isuu 5 baay'isuu 7 walii isaanii kiyyuu goona hunda isaaniiti. Kana jechuun gaafa waliif baay'ifnu isaan kun qoftiin 70 ta'a.
70 kiyubii ta'a. Kanaaf gaa lakkoofsi nuti barbaaduu deemnu kamii? Egaa jara kana hunda gaafa walitti baay'ifnu 70 kiyubii ta'a. 70 kiyubii gaafa goonu gaafa deebinee diriirsinu lakkoofsa 140 baay'ifnee 140 baay'isuu 2450 gaafa walitti baay'ifne argannu nuuf kennaa jechuudha. 70 kiyubii jechuun lakkoofsa yeroo 140 baay'isuu 2450 walitti baay'ifne argannu 70 kiyubii gaafa goones argannaa jechuudha. Kanaaf kiyuub ruutiin lakkoofsa walitti baay'ifnee yeroo walitti baay'ifne nuti argannu 70 ta'a jechuudha. Kiyuub ruut gaafa goone lakkoofsa kana walitti baay'ifnee kiyuub ruut gaafa goone 70 arganna. Kanaaf deebiin keenya 70 ta'a jechuudha. Inni itti aanu gara gaaffii 12ffaatti yoo barbaanne gabatee kiyubii fayyadamuudhaan kiyubii lakkoofsa armaan gadii barbaadi jedha. Kanas gabatee kiyubii fayyadamuudhaan kiyubii lakkoofsa kanaa gaafa barbaannu kun waan baay'ee ulfaataa miti. Asirra yoo akkana gad deemne qixa x jalaan gaafa gad deemnu 2.5 irra dhaabbanne asiin ammoo labbaa yeroo as deemnu labbaas deemnee 5 irra dhufnee dhaabbachuu qabna. 2.5 fi 5 bakka itti wal qibutti lakkoofsi argamu 16.58tu argama. Kun jechuun kiyubii 2.5ti jechuudha. Akka kanatti gabatee kiyubii irraa barbaaduu dandeenya. Kanas waan salphaa ta'eef isinumaafiin dhiisa. Mee gara gaaffii 13ffaatti yoo dabarre gabatee kiyuub ruutii fayyadamuudhaan kiyuub ruutii lakkoofsa armaan gadii barbaadi jedha. Gabatee kiyuubiitti fayyadamuun kiyuub ruutii lakkoofsa armaan gadii barbaadi jedha. Kanas akkaataa itti barbaannu kanaan dura isin garsiisee jira. Lakkoofsa kana gara lakkoofsa argamuu danda'utti deeffannaa. Lakkoofsa gabatee irraa argamuu danda'utti deeffannaa. Kunis karaa kamiin akka barbaannu gabatee irratti akka barbaannu lakkoofsi nuti gabatee irraa argachuu dandeenyu qixa inni itti kun itti argamu fakkeenyaaf 278.4 bakka inni itti argamu walakkaa sanitti barbaanna. Eega barbaannee gara kana deemna kiyuub ruut goona waan ta'eef gara kana deemnee fakkeenyaaf lakkoofsi nuti argannu yoonii fi 6.5 yoo ta'e asirra qixa kanaan ol deemnee kan nuti argannu yoo 3 ta'e kanaaf 6.53 goona. 6.53 kuni lakkoofsa kiyuubii ta'ee kiyuubii yeroo ta'etti 278 kan nuuf kennu ta'u 278.4 kun bakka inni itti argamu kanarraa gara olitti yoo deemne 3 arganna. Gara bakka inni irraa dhufeetti yoo if duuba deebifne immoo 6.5 arganna. 6.5 kana booddeedhaan 3 gara gubbaa jirtu tana gaafa finnee keenyu 6.53 kanaatiitu yeroo kiyuubii yeroo ta'e meeqa nuu kenna? 278 nuu kenna waan ta'eef jechuudha. Kanaas akka kanatti gabatee irraa barbaaduu ni dandeenya. Gara gaaffii 14ffaatti yoo dabarru gaaffii 14ffaan kunis akkana jedha. Hammi iskiriinii televezyiinii dheerinni saarbii isaa fiixee gubbaa irraa gara fiixee bitaa jirutti fiixee jala gara mirgaa jiru yoo ta'e hammi iskiriinii saarbii televezyiinii kana meeqa jedha. Kanaaf jechuun dheerina asirraa ka'ee hanga asii jiru kana baaneeti jechuudha. Kana jechuun dheerinni kun asiin 20 takka nuuf kenname jechuun asiinillee 20 fi takka qabnaa jechuudha. Asiin 17 nuuf kennamee jira. Kanaaf seera Paayitaaguraas kan jiru yaadachuu qabdanii jechuudha. Paayitaaguraas maal jedhaa? A iskeerii ida'uu baa iskeeriin wal qixa ni ta'a. Caa iskeerii jedhaa. Kanarraa amma akka aatti asiin nuuf kennamee jira. 17 nuuf kennamee jira.
akka baatti immoo 20 takka nu kennamee jira. Kan nuti barbaannu caa kana yookiin saarbii televezyiinii kanaati jechuudha. Saarbii televezyiinii kanaatis gaafa barbaannu 20 takka iskeerii 20 takka iskeerii 20 takka ida'u akkasumallee iskeerii 17 tole jara kana gaafa iskeerii goonee walitti idaanu yeroo walitti idaanu meeqa arganna iskeerii goonee gaafa lakkoofsa kana iskeerii goonee 17 iskeerii ida'u 20 takka iskeerii gaafa walitti idaane iskeer ruut gaafa goonu maaliif iskeer ruut goona asii nuti kan barbaaduu deemnu caa yookiin saarbii kana barbaaduu deemna jechuudha. Caa barbaaduuf foormulaa ammaa kanatti yoo fayyadamne caa iskeerii wal qixanii tahaa a iskeerii ida'u baa iskeeriiti. Tole gama lachuutu raadikaala jala galchina jechuudha. Gama lachuutu raadikaala gaafa galchinu asumaan caan iskeerii kan jiru caa qofaatu nu hafa. A iskeerii ida'u baa iskeerii kan jiru kana bakka kanatti immoo maal buufna 17 iskeerii ida'u 20 fi takka iskeerii kan jiru buufna jechuudha. Tole isaan kana iskeerii goonee gaafa walitti idaanu 730 argannaa jechuudha. 730 kana immoo iskeer ruut gaafa goonu saarbii televezyiinii kanaati argannaa jechuudha. Saarbii televezyiinii kanaa meeqa argannaa 27 tuqaa duwwaa takka 9 saantimeetira kan jiru argannaa jechuudha. 27 tuqaa duwwaa takka 9 kan jiru maali saarbii televezyiinii kanaa asirraa ka'ee hangaasii kan jiru kana argannaa jechuudha. Kunis seera Paayitaaguraasiin fayyadamneeti kan isa kanaas daleenu. Tole barnoota keenya har'aan tana asuma dhaabna. Barnoota biraatiin yeroo itti aanu hanga walitti deebinutti nagayaannaaf turaa nagayaannaaf jiraadha. Warreen maatii chaanaalii yuutuubii kanaa taatan laayik sheer godhuu hin dagatinaa jecha akkasuma koomentiis naa kaayaa koomentii warreen immoo haarayaa taatan sabiskiraayib gochuudhaan na cinaa dhaabbadha. Anillee sabiskiraayib akkaan isiniif godhuuf ammoo isinillee deebitanii koomentii akkanaaf keessan jecha tole barnoota keenya har'aan tanaa asuma irratti goolabna. Barnoota dhufuun hanga walitti deebinutti nagayaannaaf turaa nagayaannaaf jiraadha.